sagalee waaqayyo nuti walii wajjin hirmaannu dhiisi waa'ee borii mata dureen koo attaasib lanage መጽሐፍni maal jedha lanage attaasibu ብዙ ሰዎችን የበላውን መንፈሳዊ ሕይወትን ያቃጨጨው እንዳንወጣ ያደረገው ዛሬ ሳይሆን ነገ ነው ሙለተን ቀባ ለኪሲ ወያ ዋኤ ቦሪ ኢሲ ሲንጀደ ዋቅሽ አሜን ጀራ ያካቲ የሮ ቶኮ ዋንቶኒ አከነማት ኑት ቦሪቪያን ጅራቹ ረንደው ነመታኔ ያዱዳፍ ዱጉማን ገሩ አከ ኪታብኒ ቁልቁሉ ኩንጀዱቲ ለፈጅርቱ ደገፈን ቢያጅርቱ ደገፈን ከራዲየም ቱራ ደገፈን ዋኤ ቦሪ ከያደን አንሲ ጅራ ጀራ ኢየሱስ መጫምኒ ማል ጀዳ እናይተን ሲምብሮታ ኢላላ ቶክ ጉምቢን ቀባን ጎተራን ቀባን ሆያን ሳኒ ሆያ ሞቶ ታረጫላ ጀዴቱ ኢሲንጋሩ ሲምብሮታ ረዩ ጉዳ ጫልቱ ጎተራን ቀባን ጉምቢን ቀባን ኛታን ዋንጎዳን ጫልቱ ሰጀረም ጅሬኛ ነማ ኬሳ ቀቤኛን ልቡ ፎኒ አማንቲ እንዴቢያ ጅሬኛ ነማ ኬሳ ሆርቴ ከን ቀበት ታኤ አና ከን ጀዱ amantiin fooni uuka keenya keessa jiraatana borii keenyaaf galaan jira nagaama fira jabaa qabaachuu amantii jabaa qabaachuu ayya nama damoosa jaa qaburra nama amantii qabu ayya yeroo baay'ee namoota jalaa kan bade maanni beekira amma tuunyaatu bornan beelaa kotta akkas godhi barri 2016 joonjiyoo si ta'e rakkinoo si ta'e hiriyaan hundumtu quba sitti qabdee kunasuma jira jettee osu tuffatte waa'ee tojjette milkaa'uu yoo didi akka namaatti yaaddee bira goo kan dadhabde ergaan si qaba boriim kan kee barri 2017 akka kana miti dhee waaqash jireenya keessa mokoraa keessaa baasa keenya kan ta'u mokoramu maaliif waan kan keenya ta'u nu dhiiba irraan deebi'a amma jedhe amma akka warra alamaawitti harka keenyan galu waldhaansoo nu qaba nu cabsaa nu rukaan ba'u maaf sirkaan beeta keetika sirkaan lafa dhaqu sin qabu sirkaa bahe macaafa irra laalla macaafa kana yoo laalle macaafa Ermiyaas boqonnaa 29 waa'ee raajota sobduufaa waa'ee warra sobanii faasa 29 lakkoofsi tokko kasedha yaada ani isiniif yaadu anuma duwwaatu beeka innis yaada nagaa yaada wanta gara fuulduraatti isiniif raawwachuudha malee yaada sin balleessu miti yaada nagaa siif yaada waa waaqayyo jedhu dhaggeeffadhaa yaada siif yaadu anuma duwwaatu beeka inni immoo yaada nagaa yaada siif yaadu soddaa kee beekan jenni yaada siif yaadu mangistii kee beekan jenni yaada siif yaadu boru ergaa keeti yaada siif yaadu bakka jirtu dhaggeeffadhu boru yaada nagaa yaada gara fuulduraatti adeemsisuudha yaada ani isiniif yaade anuma duwwaatu beeka itti mina masmuket yaada siif yaadu waaqayyo duwwaatu beekani jedhaak eewu duwwaatu beeka yaadichoo maan yaadich beekono yaada isaa waaqayyo duwwaa beeka yaada siif yaadu anuma duwwaatu beeka jedheetu innis yaada nagaati tokko innis yaada nagaa wanta isin gara fuula duraatti eeggattan wanta isin gara eessaatti eeggattan gara fuula duraatti jira gara eessaatti gara fuula duraatti jarana gara fuula duraatti isiniif raawwachuuti malee isiniif raawwachuudha malee yaada isin balleessu miti yaa ameen jira yaakaat yaada gara fuula duraatti isiniif raawwatu malee yaada isin balleessu miti yaada gara fuula duraa kan siif raawwatu waaqayyotu ati yaada amma duwwaa yaadi namni keenya amma nyaatee bor maala nyaadhaa jedha biddeen eessa jiraatti Itoophiyaa Oromiyaa eessa irratti waaqayyotu beeka yaadicha waaqayyotu beeka nuyi yaada amma yaadnu macaafa qulqulluutu beeka malee nu hin beeknu kottaa yaaddoo kee habaa namni yaaddoo itti hammaatu nyaateen bareedu dhugeen quufu uffatee ittiin bareedu inka moofaa kee uffattee sitti bareedee deemuuf yaada keessaa si habaasu ameen jedhaa yaakaati yaadi kun gara fuulduraatti yaada gara fuuldura maaliif kakuun keenya raawwatu beektu biyya utum amma jirru bara 2016 utuu jirru isa bara 2017 yaaddomnu attamittan jiraadhaa yeroo hundumaan dubbadhaan kan namni mataan isaa madooshaan yeroo hundumaa waa'ee bismaaraa yaada waraana ajjeesuu dhangalaasuu bal'eessuu macaafni bokka jedha
yaada isiniif yaadu yaada nagaa. Yaada nagaa. Mee warri waraansan jaalanne yaada nagaa jedhaa yaati. Taada nagaa keessatti biddeen ija tokkotu biyya ga'a. Salaam kaalee andi injeera agarii baqaal. Mana keessan keessa nagaan jiraannaan yoo mangaleettu nagaan hin jiru taanaan hin dheemmoo itti. Hin dheemmoo gaafa nagaan jirreedha. Nagaan jiraannaan utuu aduun dhee ijoollee koo dafee argeetta. Awwaachi. Mul'ati kun mana keetti sifa. Galuyaa. Luqaas boqonnaa 19 laaltani. Yesuus Kiristoos Zakkewoos akkas jedhe. Si cubbamaan hin jenne. Har'aa kaasee mana kanaaf nagaan ta'e. Mee har'aa kaasee jedhaa yaakaata. Mana koof. Hey. Maaltu ta'e? Jaraa jarana. Jaraa jarana. Maasii godhanii Awurooppaan. Nagaa dhabdee maraattee Awurooppaa gurra nagaa qabaattee Itoophiyaa kee kaansiraa hojjettee taa'uu si wayya. Yaadi kun yaada nagaadha. Lammaffaa irratti maal jedha? Yaada isiniif raawwatamu. Yaada maal ta'u? Isiniif raawwatamu. Fuulduratti yaada nagaa yaada isiniif raawwatamu. Yaada kana immoo namni biraan hin beeku. Maaliif namni biraan hin beeku? Ta'ee si jalaatti namni hattuudha waan ta'eef. Yaada kanuma duwwaatu beekaa jedhe. Yeroo nuti qabnu kun amma warra kaaniif yeroo hamaa, yeroo badaa, yeroo rakkisaadha. Utuu iji keessan banamee yeroo amma qabnu argitani lafa jilbeenfattuun kaatu. Amma yeroo fuuldura keenyaa kana utuma iji keessan banamee waa abjuun argitu taatani edaa kan keenya kana jira ammayyuu jettu. Amma rakkina keenyatu maal ta'e? Waan miidiyaa irraa arginu malee waan waaqa irraa arginu finne. Of keessaa finne waan waaqa. Moobaayiliin kiisii kee keessa jirtu kuni televiziyoonii abbaa inchiisa dhumaa caalti. Meetii tookii bani. Nama qalu, nama dhangalaasu argita. Nama fayyisu argitu baay'ee. Nama hamatu argita. Ani immoo ergaan sii qaba. Boorsaa keettan labsii baasa. Har'aa kaasee qilleensa kanarratti gargaarsi fayyini darbeera. Lammaffaa yaadni kuni yaada har'aa miti. Mee sagalee keessan guddisa ayyaati nagaan na busheedha. Jira. Jadi namni laban jedhe jedha irra deebi'aa. Maalitti ba'uudhaaf? Boritti ba'uudhaaf yaada borii argachuudhaaf yoo irra galgala nagaan bulleedha. Kanaaf maal jedhaa kutaan kuni yaada nagaatiidha. Allallabee ati duunaan maal sii godhamu? Mul'atanii nama sadiif ergaadha. Borii keetiif waa sii ka'eera. Yaaddeen. Mul'atanii borii keef mee waan ati hin beekne waan ati garaatti yaadne waa siif ka'eera. Mee Waaqayyo jira. Bor abbaan kee jira. Mee namni abbaan qabdu ani abbaan qabaa jira. Bormo lafa namni ka'een si ga'a. Yeroo karaarra deemtani maala nyaadhaa maala dhugaa jettanii sinqiin barbaadina. Yommus isin gara kootti deebitanii maqaa koo waammattanii ana hin kadhattu. Anis isiniif nan dhaga'a. Gara kootti deebitanii anaan kadhattu. Ani immoo maalan godha? Yaaddeenaa gara isaatti deebi'aati. Waaqayyo gooftaa maccaa waa'ee koositu beeka. Na gargaari, na jiraachisi, na haasofsiisi. Borii keetiif Waaqayyo waa kaa'eera. Lafti nuti irra jiraannu rakkinan qabu. Waan inni waames rakkinan qabu. Nama nuti wajjin jiraannu rakkinan qabu. Borii keenyaaf summii waaqa miti nama. Seexanni iyyee baan argine waraabessa wayya namarra. Maal si godhe sariiraan arii ta'u. Guyyaayyuu hin ba'u samaraate guyyaa ba'a malee waraabessa. Waraabessa maraate guyyaa deemuudha malee. Nama maraate irraa feegi. Namni maraate ijoollee isaa ajjeesa. Bor bakka teessu lafa teessu murtaa'eera. Eessan taadhiisi waan ammarra teessuuf waan ammarra teessu xarapheessaa marra teessu kanaaf si haa galatu yaa Waaqni. Borii yaadduuf taanaan seexanna dagaadha iddoo awwaalaa sitti agarsiifti. Dhaloota amurii isaa malee kan ajjeese guyyaa boriiti. Guyyaa borii keetiif qoricha fideeraan. Guyyaa borii keetiif ergaa fideeraan. ለነገ አታስቡ። ለነገ የሚያስብ ከሰማይ የመጣ ኢየሱስ ክርስቶስ አለ። ጋባቲ ቦሪ ኬፍ ያዱን ይፍቱ ዋቀዮ ሲቪ ያዳ
Bori fi yaaddu taanaan kadhannaa siif kennama. Humna kadhannaa sii dhufa. Kadhadhu si godha. Maal namni kun maa kadhataa gabu bulee boriif biddeen akka nyaattu beekta. Macaafa faarfannaa 50 lakkoofsa 15. Ani simbirroota qilleensa keessa balali'an hundumaa beeka. Warri bakkee keessa adeeman hundinuus kan kooti. Biyyi lafaa wanti isa keessa guutes kan kooti. Waan ta'eef ani utuun beela'e iyyuu sitti hin himadhu. Ani foon korommii nan nyaadhaare yookiis dhiiga korbeeyyii nan dhugaare Waaqayyoof galata aarsaa godhii dhiyeessi. Wanti lafarraa kana hundumtu kan kooti. Maal nuun jettee Zawud guyyaa boriif yaadde. Maaliif ennaa jettan waan lafarraa hundumtuu kan kooti jedhee Waaqayyo. Biyya keenya keessa yoo taa'uudhaa baattani biyya barbaaddaa Waaqayyoon gaafadhaa. Garuu guyyaatti ni mina. Guyyaa barbaade si haa ergu. Maaliif beektaa? Roobiin deema jettee waggaa roobii borii yoo ta'e Waaqa dhiifta. Biyya kana keessaa na baasii jedhi balbala ni banee eenyuun cufu. Garuu qanii itti himtee hamusii taanaan hamusii waggaa tokko turraan Waaqa dhiifta. Meerreen ni Waaqayyo jedhetta. Guyyaa dhiisiiti akkasumatti kadhadhu. Waaqayyo ulfina isiniif haa laatu. 13. Ani foon korommii nan nyaadhaare yookiis dhiiga korbeeyyii nan dhugaare Waaqayyoof galata aarsaa godhi dhiyeessi. Wareega kees abbaa isa hundumaa gararraaf baasi. Maaloo? Wareega. Maaloo? Wareega. Jedhaaka. Wareega jedhamee yaati. Nuyi wareega baannee isa borii boonya. Yeroo baay'ee namni baay'een garaansaa qulqulluudha afaansaa tamaadha jettu mini. Jettani akkas. Macaafni akkas hin jedhu gurbaa dogoggorreerra. Waan garaa yaade afaantu dubbata'edha. Nama sanaa seexanatu afaansaa kiraayee fudhate. Garaan kan Waaqaa afaanni kan seexanaa. Waan ati garaatti hin yaadne. Amma iddoosaa kan hin beekne. Kan kee ta'ee kas jalaa dhokate. Torbanarraa asitti harka keetti galeera. Torbanarraa asitti harka keetti galeera. Kanaaf waa'ee borii yaade. Inni caammaa xaraddu. Inni wazaadarii taatee kuntaala baattu. Inni makiina namaa miiccu. Waa'ee borii yaadin. Akka jedhu macaafni qulqulluun abbaa manaa Ruut isa duraarra isammaa wayyaa'edha. Mana isa duraarra isammaa wayyaa'edha. Maaltu naaf jiraan cannaqaminaa. Waan sii jiru caammaaf surreen naa ta'e sirraa dhuma. Waan sirraan dhumne sitti jira. Yesuus bara baraan sii jira. Waan beektan duwwaa nabdatinaa boru. Waan beektan duwwaa nabdatinaa boru. Waan nu hin beekne jira. Kanaaf maal jedhaa yaadan siif yaadu anuma duwwaatu beekaa. Ati firan qabattee fira kee yaadda ija keetirraa akkaasi. Boriif yaadan siif yaadu duwwaa matoorraa sookaalaarraa jiyaasi. Yaadan siif yaadu duwwaa anuma duwwaatu beekaa. Waan beektan duwwaa yaaddu sin. Yaada si Waaqayyo siniif yaadu yeroo hundumaa yaada wal qixxeedha. Maayin yaada wal qixxeen mucaa sii kennee qullaan ajjeesu. Lafa manaa sii kennee waan ittiin bulkeetii bittu sin dhowwatu. Isa kenne taanaan fuulii sii kenna. Kanaaf yaada nagaadha. Mee wayi tokko sitti maa fudhadhu. Waan ammati keessa jirtu yoo si miidhee waan borii miidhaman argitu. Isaayyaa 55 lakkoofsa 6. Yeroo inni argamuu danda'utti Waaqayyoon barbaaddadhaa. Utuu inni dhiyoo jiruus isa waammadhaa. Akka jechuun maa jechuudha bor waan ta'u hin beektu amma barbaaddadhu. Amma dhiyoodha Waaqayyo. Duutee kadhachuu dhiisuu dadhabdaa. Wanti mana Waaqayyo keessaa si baasu jiraachuu danda'a. Amma barbaaddadhu. Ijoo lafa kanarra wanta nuti jiraannuuf waan gurguddaa sadi. Tokko Waaqayyoodhaaf, lammaffaan mataa keenya, sadaffaan daa'ima keenya. Kanarraa kan hafe mangistii keenya. Of hin jiraanne taanaan mangistiif hin taanu, Waaqaaf hin taanu, mucaa keenyaaf hin taanu. Ergaan si qaba. Bor yeroon argamuu danda'u har'a barbaadadhu harkaa fudhadhuu gali. Harkaa fudheen gala jedhaa ayyaati. Hin dhaga'amu. Irra deebi'aa jedhaa ayyaa kaati. Elsaabeet yeroon da'umsa ishee geenyaan ilma deesse. Tokko. Olloonni isheetii fi firoonni ishee araara. Yeroo maaliin geenyaan?
Elsaabeet yeroo hunda ishee geenyaan ilma deesse tokko. Olloonni ishee fi sammuutti nama taphattaa'e sila fiiddeen dhuftu dhaabadhu eeginaan jee dubbadhu malee. Olloonni ishee firoonni ishee araara guddaa gooftaan isheedhaaf buuse. Yommuu dhagaani wajjin gammadan kaswaa gaaraa yeedassaa takaffaa yoonu. Bor fudhachaa jirta. Firoonni kee olloonni kee si wajjin dhufanii gammadu. Amma sadaba si wajjin boo'u hin jenne si wajjin gammadu. Kaswaa gaaraa yeedastaa takaffaa yoonu. Borii koof nan gadda jettee kan yaaddu daganaa gooftaa fudhadhu. Ergaan koo har'a akkasiin jedha. Borii keef namoota dhufee si arga. Namoonni erga keeti Waaqayyo jira jedhan. Erga keeti maaltu jira? Waaqayyo jira jedhan. Bafitsum aarsaa okkolaan baasinaa Waaqayyotti sin gaafata. Jira borii koof abbaa makiinaan ta'a. Jira borii koof abbaa manaan ta'a. Jira borii koof abbaa gaa'ilaan ta'a. Jira borii koof ameen jedhaa yaa kaata. Yoon jettu ta'ee aarsaa kee cabaas jalaa ta'a. Luqaas tokko 57 የመውለዲያን ጊዜ ደረሰ ወንድ ልጅ ወለደች ጊዜ ሳይደርስ አትወልድም ማለት ነው